Ani asirraa kolfa gaariis hamaas badaas walumaan dha'een kolfaa oolaa garuu jechuudha mucaa kiyya ergiin dubbisee ji'a lama hedduu tokko bu'aa dhugaa rabbii maaliif jennaani ji'a lama guutuu hin dubbifne sababii hin dubbisneef immoo na dide na dubbisuu dide maaliif nan goyyoomsa nan soba har'an galan jedha boriin galan jedha kijiba kana kuteen buusa boogoo achumaan naanoode nattaasa'uu dide. Amma furmaatan dhabe dhugaa rabbii hedduu tokko cinqamee jira. Garaan kiyya na gubataadha dhugaa rabbii. Amma yaada keessan naa kennaa viidiyoo guutummaatti dhaggeeffadhaati dhugaa rabbii ijoolleen namni tokko lamas dhuftanii yaada keessan naaf kennaa. Amma biyya galuufin jedha waan ta'eef sababii mucaa kiyyaa biyya galuufis immoo lubbuu kiyya na sodaadhee lubbuun kiyyas immoo amantii kiyyarratti yoo baate rakkoon qabuun jedha. Bakka sammuu namti ko sirrii miti wallaahi sirrii namiti sammuun kiyya sirrii namiti namni sirrii dhanaan jedha malee an sirrii hin jiru dhugaa rabbii maaliif jennaan rukutama lakkafamee jira numan sodaadhe wallaahi biyya galuu du'a baqqaala du'a nama du'atti adeemaa jiru hin beektu miti akkasumatti nabdadhee deemuutti jira mee viidiyoo dhaggeeffadhaa yaada keessan naa kennaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh warroota amantii biraatiif ashama harka fuunii jirtu bakka jirtanitti nageenya rabbii sinfanaa jiraatu an nagaa kooti galata rabbii baga jiraattanii akkasumas warroonni laayikii gootanii sabiskiraaybii gootanii hedduu tokko galatoomaa ulfaadhaa galanni keessan bilisummaa ta'uu baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabaja bakka jirtanitti fayyaa nagaa ta'aa isiniin jechuun barbaada rabbiin fayyaa isiniif haa kennu rabbiin bilisummaa isiniif haa kennu yoo fayyaan jiraate yoo bilisummaan jiraate akka barbaadetti baatee galtee hojjetachuu dalagachuu dandeessa waan ta'eef rabbiin fayyaadhaa fi bilisummaa biyya nagaa sin dhowwatin iddoo nagaa sin dhowwatin isin jedha hunduma keessaniyyuu ilmaan tiyyaa bakka jirtanitti fayyaa nagaa naa ta'a wanti si yaada wanti sin karoorfattan hundumtiyyuu galma isiniif haa ga'u karoorri keessan akkasin jalaan burjaajomne rabbiin isin haa milkeessu rabbiin isin haa gargaaru namni rabbii hin qabu namni waaqa isaa uumaa isaa kamiiniyyuu kan itti amanatu isa kadhatee jennaan hirraa hin dhabu waan ta'eef rabbiin isin haa milkeessu ba'aaf gala keessan rabbiin isin haa eegu warroota biyya alaa jirtanis warroota biyya keessa jirtanis hunduma keessaniyyuu rabbiin waan qabdanii waan hojjettan hundumaa irratti isin haa milkeessu karoora keessan kaayyoo keessan waan hundumaa irrattiyyuu jechuudha wanti isin yaaddanii itti dhiphattanii otoo isin itti hin beekin otoo isin itti rakkatin rabbiin isin haa milkeessu isiniin jedha. Anaallee du'aa hinaa godhaa isiniin jedha ijoollee baay'eenii maaliif baddee ayyuun viidiyoo gadhiisteettanii waasaappiidhaan illee sheerii natti gootu akkasumas immoo koomentii jalatti illee dhuftanii yuutuuba koo jalatti ayyuun bakka akkasii jirti jettanii natti himtu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Wallaahi biizii ta'e malee irraa dalaguu dhabee miti bakka ayyuun jirtu natti tola isa seen girri kaaftu natti tola ilaaluuni garuu biizii ta'ee deemee irraa hojjechuu dadhabe malee viidiyoo nan arganan laalaan isiniin jedha. Anaaf iddoo aynaa godhaan isiniin jedha biyyan gala jechaan jira biyyi galuun koo kuni baay'ee rakkoo qaba maaliif jennaani as keessaa ka'uun illee akkuma beekamu ijoollee warri ziyaaraa dhufe jechuudha warroonni daawwannaadhaaf dhufe akka kiyyaa kana banamee jira jedhanii haga ji'a ja'aatti tura naan jedhanii ijoolleeni tolee ergi haga ji'a ja'aatti ture bakka xiqqoo nan dalagaa jedhee itti dabaladhe jechuudha amma immoo hin cufamaa minaamin jechaa jiru innillee giraana gabbee jira maaliifi karaa mana hidhaa sanaan hin galuu seeruma qabeessaan hin gala baqqaa birrii kaffaladhee warroonni ziyyaaraa birrii kaffalatanii galuu hin danda'ama jennaan birrii kaffaladheen galaa jedheen jira olumaa gadda dhugaa waansaa ijoollee jalallee deemee dhugaa rabbii imbaasii Itoophiyaan beektu gaa imbaasii riyaadii jechuudha poostii guyyaarra waa poostii gochaa deema ani koomentii jala gattaa'ee hin dubbisu beektanii mucaan tokko waa'ee gala kootii kana hin beekti koomentii jala deemte dubbisteetu ati argiteettaa sabboontuu ijoolleen kun akkas jechaa jirti ati deemte riyaadiitti rakkachuu fi dhiisiin deeminii haala isaa laalladhuu naan jette ani immoo kanini irra guddeessa dirqama nan gala jedhee mucaa kootii fi haadha kootii harmeen kollee baay'ee dhukkubsatti mucaan kollee guyyaa lakka'aa ji'a lama guutuu anaaf mucaan kiyya waliin dubbisne na dubbisu dide mucaan koo sababiin maskaramiittiin galaa
bara haaraa jechuun maskaramii jenne nuti bara haaraa Itoophiyaadhaan gadda darbeettiin galaa hin jedheeni. Isas immoo kunoo naaf miyyachuu didee deebi'ees immoo anis nan sodaadha biyya galuu kanan beektu gaabeettanii cinqii adda addaa jira biyya keenyallee loliin jira jaarsa koo wajjinillee wal lollaa akkamitti galee biyya keessa ta'a akkamitti dhokadhaa na argaa jaarsi kiyyan jedha jaarsa kiyya dhokadhee taa'uu barbaade itti mul'achuun barbaanne akkuma galeeyyuutti ni modhee yaadee egaa maatiin isaas immoo hin jiru obbolaasaatti iyyuu nanaasa'a. Maatii isaattis immoo nanaasaa isuma wajjin rakkoo qabna malee maatii isaa wajjin rakkoo hin qabnu. Sababa kanaaf maatiin isaallee galinaan jechaa jiru ijoollee sayyoottan kootti nanaasaa. Sababuma isaatiif illee yoon galee obboleessa kootti illee dawwalee dheengaddaa jaarsi kiyyaa obboleessa koollee hin doorsisa hin galti miti walagarraa jedhanii obboleessi kiyya naguma buusuuf itti dawwalee taasee jennaanii. Indoorsisa obboleessa koo akka waan iddoo biraa jiruutti doorsisa akka waan maatiin kiyya sodaataniitti maatiin kiyya immoo hin sodaatanii sodaan qabanii giroo akka isaan sodaataniitti doorsisa. Kanaafillee galuun na dabbaree attamitti dhokadhee taa'an jedha yookaan immoo galee mucuma koo laalee haadha koos ilaalee waan halleeyyuu toora qabsiisee deebi'ee biyya biraa deemaan jedha ammas immoo biyya biraatti deebi'a hin naqu dhugaa rabbii. Yoon du'e man ta'a yoon du'e sinan du'a maali sila dhibban jiraadhaa dhugaa rabbii yoon du'e sinan du'a malee dhibban jiraadhaa maali sila du'an oola waan keerii irratti iyyuu amantii koo irratti iyyuu na ajjeesuun isaayyuu waan gaariidha dhugaa rabbiin isiniin jedha du'aaf garaa kutadheen gala nan dhiisu immoo wallaahi nan beeka nan dhiisu tasa nan dhiisu laa ijoollee keenya dhaqee keessaan gaggaafadhee itti haasa'ee waan tokkoyyuu waan si godhu hin jiru. Biyya seerri jirre jirtaayii naan jedhanii seeran sodaatu dhugaa rabbii seeran sodaatu seerriyyuu hin qabu isa hin qabamu dhugaa rabbii miliqa jala babbada hin qabamu. Isa kanaaf illee sodaachaan jira baay'ee tokko dhugaa rabbiin isiniin jedha baay'ee tokko sodaachuutti jira. Biyyi keenyas immoo wallaggis immoo dubbiidha saamichaa. Bakka cinqii meeqannatti jira dhugaa rabbii ani sobee kolfee xabadha malee akkanatti yaadaa bula dhugaa rabbii irra rafuu baay'ee tokko ulfaata dhugaa rabbii baay'ee tokko yaadda baay'ee tokko dhiphadha amma kan dirqamanatti ta'e na galchaa jiru wallaahi of jibbaa namuma du'atti deemaa jiru kaalaan beektu miti dhugaa rabbii akkasitti deemaa jira nan deema jechaa jira bakka oduun wal dhabna miti ijumaan argee yoon du'e yoon jedhamu caakuu dhugaa rabbii. Waritti dhufee adda baaseen beeku footoo kooyyuu hin beeku beektanii mucaanii adda narraanfatee jira waggaa 6tti dhiisee dhufee har'a kun waggaa 12 ta'ee waggaa 5tti dhiisee dhufee har'a waggaa meeqa waggaa 7 ta'e waggaa 12 natti fakkaata 12 wayii ta'eera natti fakkaata raanfadheeyyuu natti fakkaata dhugaa rabbii saniif dirqama galuu qaban inni raanfatee amma footoo koo nan beeku dhugaa rabbii viidiyoodhaan itti haasa'ee. Biyya keenya niitoorkiin badaachitti hojjetu nan beeku narraanfatee jira hin dagata waan ta'eef sanaaf birriin hin dhuftisi dalagadhes immoo dalagadhe dhugaa akka nama tokko dalagadhe manas ijaarradhe meeshaa bitadhe waan hin hojiidhaan uummadhus birrii walitti qabadhe waan hin godhadhus birriin nagaa'u dhugaa rabbii dhaba birriin qabu rakkoon koo rakkooma bakka biyyi keenyas nagaa miti Dambidoolloon beektu Wallaggaa. Cinqii adda addaatu jira waan garagaraatu jira nama saamicha jira nama reebuu jira waa baay'ee jira dhugaa rabbii biyya keenya keessa jiraachuun baay'ee ulfaata kan inni mana Wallaggatti ijaarradhee fi sababii abbaa manaa koo baqaadha bakka sababii abbaa manaa kiyya baqaa amantii kiyyan jijjiirradhu jedhe inni baay'ee ulfaata dhugaa rabbii gubadha bara garaa kiyya na gubataadhaan dhugaa rabbii san kolfee xabadhe yeroon viidiyoo namarraa hojjedhu beekaan kolfaaman. Nan kolfaaman dhugaa rabbii dhimma hin qabu maaliif silas akka itti du'uun beeku amma unan du'a ta'e hin beeku la isa amma haasa'u kanamu waan na ajjeesu hin beeku waan ta'eef duuti gaanuma jira miti reen sodaadhu garoota mucaa koo argee haadha koo argee waa du'eeyyuu bakkaan garaa mootadheen gala dhugaa rabbii maaliif jennaani baay'ee sodaadha baay'ee tokko onneen qabu dhugaa rabbii baay'ee tokko sodaadha namatti illee malsii arrabsuma afaan kana natti buusa malee. Waa miidhaa wayii namarraa ga'uu nama hiisisuu nama reebsisuu minaamin kan hin danda'u dhugaa rabbii tun godhee waan fedhe gochuu nan danda'a birriidhaan dhugaa
waan fedhe gochisiisuu nan danda'a, namatti bitee doorsisuu nan danda'a, garuu abbaa mucaa kiyyaatti homaa gochuu hin danda'u. Ani isaa miti nama kan biraadha. Nama namiidhuyyuu hamaa irratti hin hojjedhu, waan hamaa irratti hin hojjedhu. Maaliif du'an oolu kaasilas hin duuna waan ta'eef waan jallinaa waan badii hojjechuun iyyuu immoo haraama nuti tiktookii kanarra feesbuukii kanarra olii gaddeemnu iyyuu haraama guddaadha. Haraama irratti immoo waan hin taane dalaguun hin ta'u. Sanumaafan callisee ima obsee ima dubbachuu dhiisee taa'ee. Kanaaf jennaan ijoollee keenya amma mucaa kiyyas nan fida jennaan intini baasuu fi didanii biyya keenya waggaa 18 maleedhanii na didanii maanni maqaansaa maxxaawaqiyaa dhugaa rabbii gaafadheen ture. Inta waggaa 18 malee jedhan biyya attamitti fidatan jedheen ijoollee isaa maali intiniin hin fidatte miti faazigaan fidatte faazigaa miti ishee tiktokirraa wallaahi isheen fidattee jirti bar mucaasii al tokko Dubaayitti ishee malaalee. Yaadee ture silaa paaspoortii fa'aa baasanii otoo naa erganiin jedhee mana taa'es immoo eeguu hin danda'u. Mucaanis immoo barumsarraa ce'aa harmee koo moottaman godha kaasa'u rakkoon ila kanatti rakkadhee gara baateetta baatu amma inuman galaa yoo rabbi jedhe torbee 3 booda deemee tan galmaa'ee akka ta'u akka rabbina godhe ta'a. Akkuma rabbina godhe hin ta'a wallaahi du'aa naa godhaa. Madee dhaba birrii hin qabu rakkoon koo kana kan na teessisu malee. Baay'ee ulfaata dhugaa rabbi inshaallah rabbuun tikeerii haa godhu. Namni kolfaa hin taphata malee garaan isaa keessi madaadha. Hundi keenya garaa keessaa madaa qabna rabbuun nu haa milkeessu wallaahi. Akkasii kanaafanii